keenyan si godhe booda aggeeffadhuan. Gootee waa akka ishii sanuu kennitee du'aa inni godhaa jette maallaqa sun maallaqa biraati. Maallaqa sun maallaqa biraati. Maallaqa biraati maallaqa sun. Ni taatiin isiniin jedhe du'aa maallaqa san nyaannee oo naafati du'aa goonee oo. Akka isiin fiddu rabbii akka isiin itti fidde maallaqa san rabbii isii fi rabbi qofaa beekaa mire. Wayyaa rabbii. Akka isiin itti fidde maallaqa san isii fi rabbi qofaa beeka. Yaa obboleessa kiyya akka ishiin itti fiddee miti. Rabbummaan akka ishiin hin finne haraam godhe moo hin goone. Unoo dhaggeeffadhaa asitti olta. Akka ishiin hin finne dorgama irratti godhe moo hin goone. Akka ishiin hin finne. Akkana taanaan barati maallaqa erganii waamee kan dalagu jiran kana hin ta'u haadii gamoo. Ani yoona nani jallattanii anamma maqaa diiniitiin wallahi shabakaa naa guuttan mala isiniin qaraasisu jechuurra geema filadhe maqaan diinii wallahi ana gaafan tiktoka dhufus gaafan jedhee dhungadhus ustaadimmaa ofirraa buusetan jira. Nama tokkollee waa takka daawwallee hin godhu jeetan dhaggeeffadhu qaba daawwallee hin godhu jeetan nama tokko wajjin jeetan haadha faatee fa'aa wajjin akkanatti nama hunda wajjin akkanatti gartee geema taphadhee waa soqoladha maqaan diinii immoo keessa hin jiru inni adda waa soqoladha garuu immoo maqaa diiniitiin shabakaan guutaa akkasiif akkasanaa godhu hin jenneen ishi geema kanamma maqaa diiniif keessan qabu geema kiyyarratti saba amaarinaaf hirmaata hundi warri amantaa garaagaraa hundillee naaf hirmaata. Hundi namaatu naaf hirmaatu. Geema kiyya kana kan naa kennus inumaa yoo fedhe waa'ee yoo jees as allaan okay bo'aa ustaada qo'atiin bo'aati qo'e maayikiin baratanii. Kanaafuu amma maallaqa intala tanaa rabbiin akka ishii maallaquma sanuu hin dalayne haraam godhe moo hin goone jedhe ishirratti deemtee. Haraam godhe. Tuubaree maal unoolaala akka waa afaan waliin diine haraam godhe jee waraabbadha. Haram godhe okay. Maallaqa ishiin haram irratti godhe san du'aa naa godhi jettee naaf si ergite kaanee awwadaa'e maallaqa gartee hoteelaadha inni akkasitti nyaannee dhufnee fataa Maammat Adam. Dhaggeeffadhu gaa. Yaa Rabbi haadha barakaa mirke boo ustaada dhukkuba maayikii qabadhatu. Haadha barakaa milkeessi jennee du'aa itti goone. Maallaqa kana nyaachuu okay maallaqa kana gaafa kana naafate haram nyaanne moo hin nyaanne ree. Haram nyaanne. Kanuman sirraa barbaada maayikii naa qabadhu. Good. Nyaanne jee maama baay'ee nyaanne jette nyaanne. Nyaanni haraam nyaanne kanaafuu maallaqa dhalaa shamaraa nyaachuun haraam irratti walii gallee tapha kana amma namticha dhidhiitatee akkanatti akka gartee foolatu. Ree hoggaa dibicha durrobee nagarree durrobee ajee foolataa jira. Amma inni illee akkanatti foolataa jira. Akkanatti foolataa jira. Maayikii qabadhu na haraam nyaanna. Garuu maama bayan. Maayikii qabadhu gaa. Ayfoona guddaa kanas biita maallaqa baatee biyya rabaatiin bitatu nuun taatu maqaa deetiin. Yaa bootii dubartii dhaadun karaan godhu. Ustaad assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaada waan laal namni muslimaa namni amantaa takka qabu namni hadiisaa fi qur'aana waliin qabu inni siin kijibu. Dubbiin isaanii tokko taati. Muuminni jechi isaanii fi gochi isaanii tokko taati. Akkamuu waliin dhabne waliin faallesne waan inni jedhe kan akka jedhe laal tokko farratti. Dubartiin akka dhiiraatitti deemtee biyyarraa baatee danfitee lappaatee fiduun hin taatu. Haramii rabbiin irratti haraam godhee hin taatu waan irratti haraam godhee maali jennaani akkanaaf akkanaa jedhee naafillee ibseedhaa jira dalagaa maallaqa cabsee kan dalagu dhiira qabdii akkana jedhe shari'aan teenya kala lama keessa jala akkana qabdii jedhe isheen ilmoo guddiftee dhidhiqattee nyaata gootee mana babbareechitee abbaa manaatii firaasha aftee ajjalallee dhiqattee babbareeffattee jaarsa urgeeffattee jaarsa rabaan kana dhungattee akkasitti ayyee jettee jaarsa tajaajilu mana keessa tajaajilu qof. Hayya kana jenne walii galle tajaajilli ishidha amma maallaqa gartee ishii daangaa rabbiin hin dabriin ji'eensan cabsitee maallaqa dalayde san nyaachuun haraamii jedhu ustaadni keenya. Okay. Dubartiin gaafiinsi gaafadha.
maallaqa dhalaatiin osoo hin taane akka dhiiraatitti deemtee biyyarraa baatee danfitee dalaguun ishiidhaaf halaali moo haraami? Akka dhiiraatitti deemtee dalaguun raaquun duniyaa baanna duniyaa daf. Dhag eessi. Fitattee mi'aawu been. Fitattee eessi. Daf. Dubartiin manaa bahuu deemtee biyya Arabaa dhaquudhaaf wanti isin dalayte haraam hin ta'u. Akka amantaatti isin jira dhaggeeffatu. Wanti abobboleessu biyya baali dalagaan akka dhiiraatti cabsitee fiduudhaaf halaali moo haraami biyya irraa baatee? Dhaggeeffadhu. Halaali moo haraam? Sittiin himaa jira dhaggeeffadhu. Akka dhiiraatitti deemtee lappaatee cabsitee fiduun halaali moo haraam? Deemuun haraami dhayitee dalagattee erguun haraamaa miti. Eega dhayitee dalagattee deemuun haraami fidi bakka dubartiin akka dhiiraatti cabsitee deemtee dalagatuudha. Fidi raga tannas daf. Ammoo akka ustaadanni isaanii akka afaan isaa wal diigaa jiru ilaala jarri akka nama shakkisiifne. Tam hordofanii tam walii hordofanii irraa. Kenni ragaas. Maamud bayaan dhaggeeffatu haa. Bakka dubartiin ilaal cabsitee akka dhiiraatitti dalaguudhaaf ishii irratti rabbi ilaal ni taha jedhu ragaanaa as kenniin siin jedhe. Amma fitattee miti. Fitattee. Ragaan halaalinaan jette ragaanaa as kan qaala Allahu ta'ala wa qaala rasuul daf. Ani immoo dhaggeeffadha wallahi na arrabsa teetawwan fedhannaan ja'a garuu haqanima diinii islaamaadhaa immoo hin ta'u haraamiin guddatanii haraamiin gartee ol mataa jedhuun hin taatu maqaa diiniitilleen hin taatu an kanan himaa jira hadiisaa quraanaan himaa jira malee an waa'ee namatti qaalleen jiru dhaggeeffadha hadiisaa quraana dubbataa jirra fidinaa raganaas kennitaaf qaala Allahu ta'ala. Dhaggeeffadhu Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam waan jee. Hadiisa kana hadiisa kan. Irra hedduu. مرحبا لا تقبل الذي في معرفة السند اقرأ علي دف